Waancaa addunyaatiin England, Croatia, Ghana, Panama yoo injifatan Portugal fi Republic Dimokiraatawaa Koongoo qixaan baniiru. Diinas Bashir dabalata qaba. Potential is owned by Tottenham in London, but has never played for them. There's talk of a transfer. And completed. Game underway. Taphoonni ramaddii waancaa addunyaa marsaa 23ffaa itti fufuun kaleessa Ameerikaa istaadiyeemii Daalaasitti England goolii 4-2 Croatia injifattee milkiin eegalte. Leenjisaa Toomas Tuheeliin kan durfamtu England goolii 2 Harry Kane galchee fi gooliiwwan tokko Jude Bellingham fi Marcus Rashford dabalanii injifatte. Bara kana Bayern Munich waliin yeroo dinqii kan dabarse Harry Kane waancaa addunyaanis biyya isaa waliin milkiin eegaleera. Taphataan sarara fuulduraa garee biyyaalessa England Harry Kane baay'ina gooliiwwan waancaa addunyaa irratti galche 10 gaateera. Kanaanis riikoordii gaarii liin kan qooddate. Taphataan kilaba Real Madrid Jude Bellingham umrii 22tti waltajjii gurguddaa sadii waancaa addunyaa, waancaa Awurooppaa fi Nations League irratti Englandiif galcheera. Thomas Tuchel boqonnaa deebii jijjiirraa taphattoota 5 taasisanii jiru. Marcus Rashfordis kaleessa geeddaramee seenuun goolii lakkoofse. Croatiaaf Martin Baturinaa fi Peter Musaan galchanis mo'amuu jalaa hin baraarre. Tapha ramaddii lammaffaan Croatiaan Panama waliin taphatti. England waancaa addunyaa darbeen marsaanuu xumuraa irratti Firaansii yoo mo'amtu Croatiaan sadarkaa sadaffaan xumuruun ni yaadatama. Ramaddii jalatti kan argamtu bakka buutuun Afrikaa biraa Gaanaan goolii 1-0 Panama mo'ate. Taphataan gana 20 sarartisaa kilaba Denmark Nordlandiif taphatuun Caleb Yerenkin daqiiqaa 95 irratti goolii injifannoo Gaanaa mirkaneessite taphataa galcheedha. Gaanaan Cote d'Ivoire taanuun biyya Afrikaa waancaa addunyaa bara kana irratti injifannoo galmeessite lammaffaa ta'uus dandeessee jirti. Taphataan kilaba Manchester City Antonio Semenyoon taphataa cimaa dorgommichaa ta'uun filamee jira. Gaanaan tapha ramaddii lammaffaa ishee England waliin taphatti. That's interesting. Whistle! Bakka buutuun Afrikaa Dimokiraatii Riippaabilika Koongoo biyya Cristiano Ronaldo Portugal waliin taphattee goolii tokkitaan xumurte. Maqaa Dimokiraataa Riippaabilika Koongoo jedhamu yeroo jalqabaatiif qabattee kan hirmaatte biyyittii tun maqaa Dimokiraataa Koongoo jedhu yeroo jalqabaatiif kan hirmaatte yoo ta'u waggaa 52 dura maqaa Zaire jedhamuun hirmaachuun ishee ni yaadatama. Kaleessa istaadiyeem Houstonitti Portugal goolii João Neves daqiiqaa 6 irratti galcheen dursaa turtus taphataan sarara fuulduraa Newcastle United Yohan Wissam daqiiqaa 45 irratti goolii qixxeessituu galcheen taphni kanumaan xumurame. Taphasanaan taphattoonni lamaanuu addaan itti bu'uun goolii galchanii. Yohan Wissam goolii isaa jalqabaa waancaa addunyaa Dimokiraataa Riippaabilika Koongootiif galcheera. Dimokiraataa Riippaabilika Koongoo taphataan umrii 41 Cristiano Ronaldoon goolii galchuudhaaf ijibbaata taasisus milkaa'uu hin dandeenye. Leenjisaa lammii France Sebastian Desabre kan leenjituu Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo boqonnaa deebis carraa goolii uumuun Portugal caaltee mul'atteerti. Taphni biraa ramaddii kanarraa taphatame biyya dorgommichaa yeroo jalqabaaf hirmaatte Uzbekistaanii fi Kolombiyaa kan waliin morkachiisee fi injifannoo biyya Laatiin Ameerikaatiin xumuramedha. Kolombiyaan gooliiwwan Munoz, Luis Diaz fi Kambas galchanii ramaddii ishii dursoo eegalte. Biyyittii taphataa sarartisaa Manchester City Abdulkadir Kosaanoviin durfamtu Uzbekistaan goolii Abosbek Fayzullaaf galcheen qixxaatee ture. Gooliin tun seenaa waancaa addunyaa irratti goolii jalqabaa biyyattii ta'uunis galmooftee jirti. Tapha ramaddii lammaffaa Uzbekistaan Portugal waliin yoo taphattu Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo Kolombiyaa waliin morkatti. Taphoonni ramaddii lammaffaan waancaa addunyaatiin har'a Riippaabilikii Cheekii fi Afrikaan kibbaa injifannoo jalqabaaf morkatu. Ramaddii baatiin Switzerland, Bosniyaa Herzegovina, Kanaadaan Qatar waliin taphatu dabalata qabna. Waancaa addunyaa USA, Kanaadaa fi Meksikoon waliin qopheessaa jiraniin taphoonni ramaddii lammaffaan har'a irraa eegaletti fufuudhaan taphatamanii taphoota mo'anii darbuudhaaf gahuudhaaf murkiin taasifamuun eegama. Har'a halkan sa'aatii 1 irraa eegalee Riippaabilikii Cheek Afrikaa kibbaa waliin Atlaantaa Steediyeemii Mercedes Benzitti murkii taasisaniin biyyoonni lamaan gara injifannootti deebi'uudhaaf morkatu. Bafaanaa baafanaan tapha jalqabaa Meksikoon 2-0dhaan mo'atamuun eegalte. Tapha sanaan kaardii diimaan dirree kambaan Teembaa Zuwaanii fi Yaayaa Sitool adabbiin hin taphatani. Cheek gulaalii waancaa addunyaa tapha mo'anii darbuutiin Deenmaark mo'achuun waggaa 20 booda dorgommichaaf eegeetteedha. Biyyattiin erga 2006 as waltajjicha irratti hirmaattee tapha jalqabaa Kooriyaa kibbaatiin 2-1 mo'atamteeti turte. Amma injifannootti deebitee carraa darbuuf qabdu bal'ifachuudhaaf morkatti. Leensaan biyyattii Miroslav Kuboy tapha kanaanis tooftaa taphaa 3-4-2-1 fayyadamuudhaan taphataa sarara fuulduraa Ladislaaf irratti abdatani. Toomaas Tucheek sarara jidduutiin ni taphataaf eegama. Qopheessituu sirnichaa keessaa tokko kan taate Meksikoon Kooriyaa kibbaa waliin halkan sa'aatii 10tti istaadiyoo Guadalajaaraatti ni
taphatti. Gooliiwwan Julian Cornelius fi Raul Jimenez galchanii 2-0 Afrikaa kibbaa mo'achuun waltajjicha kan eegalte Meksikoon tapha ramaddii lammaffaanis deeggartoota ishee fuulduratti injifannoo isaaniitti fufuudhaaf taphatti. Kooriyaan kibbaa taphoota 9 darbe keessaa 7 mo'attee 2 qixaan biyya baateedha. Garuu erga 2006 as taphoota 4 Meksikoo waliin taphatte hin mo'anne 3 injifatamtee 1 qixaan baate. As dhiyeenyatti fulbaana 2025 biyyoonni lamaan murkii waliin taasisan 2 qixaan xumurani. Tapha kanaan taphataan sarara jidduu Lokomotiiv Mooskoo Seezaar Moonte tapha darbe Afrikaa kibbaa mo'ataniin kaardii diimaan dirree ba'uu isaatiin adabbiin taphni kun jala darba. Gama Kooriyaa kibbaatiin sun hungumiin gumaachi biyya isaatiif taasisuu ni eegama. Ramaddii baatiin halkan sa'aatii 4 irratti Switzerland Bosniyaa Herzegovina waliin Los Angeles Stadium Trophytti murkii taasisuun injifannoo jalqabaa galmeessuudhaaf taphatti. Swiss Qatar waliin 1 qixaan ba'uun eegalte. Tapha xumuraa gara Vancouver imaltee qopheessituu keessaa tokko kan taate Kanaadaa waliin morkattuun duratti har'a injifattee carraa marsaatti aanutti darbuu bal'ifachuudhaaf morkatti. Moraa Teekiniin kan leenjittu Switzerland biyyoota Awurooppaa keessaa garee ga'umsa gaarii tufiinsa qabu mul'isaa jirudha. Taphoota 15 keessaa tokko qofa mo'atamte. Bosniyaa Herzegovinaan tapha mo'anii darbuutiin Itaalii mo'achuun waltajjichaaf biyya geetteedha. Tapha jalqabaa Kanaadaa waliin 1 qixaan baate. Har'a ga'umsa gaarii keessan itti fufuudhaaf morkatti. Boruma ramaddii caatiin Morokkoon Scotland waliin injifannoodhaaf morkatti. Ramaddii daatiin USA'n jalqabbii gaarii ishee itti fufuudhaaf Awustiraaliyaa waliin taphatti. Sifting it through here for Saibari! What a finish! Bernardo Silva Real Madridiif mallatteesse. Lammiin Poorchugaal fi taphataan duraanii Manchester City Bernardo Silva waliigaltee waggaa lamaatiin Real Madridiif mallatteesse. Manchester City waliin waancawwan jajjaboo hedduu kan fudhatee taphataan ganna 31 Bernardo Silva waliigaltee Manchester City waliin qabu xumuramuu isaatiin bilisaan Real Madridiif mallatteesse. Silva kilaboota akka Barcelonaa fi Atletico Madridiin barbaadamaa turus Jose Mourinhoon bilbilaan haasofsiisuun yaada isaa akka jijjiirru taasisuutu himame. Real Madrid dursee Marco Cucurella Chelsea irraa paawundii miliyoona 52 fudhachuun isaanii yaadatama. Baroota lamaan darban waancaa malee kan xumure Real Madrid Ibrahima Konate fi Denzel Dumfries bilisaan fudhachuunis gabaafameeti ture. Jijjiiraan Bernardo Silva Jose Mourinhoon sarara jidduutiin daran cimsuudhaaf yaadu isaanii kan mul'isudha jedhame. Kilabiin Jarman RB Leipzig leenjisaa Ole Werner hojiirraa ari'e. RB Leipzig bara dorgommii xumure sadarkaa sadaffaan xumuruun hirmaannaa Champions League Awurooppaa argateeti ture. RB Leipzig bara dorgommii tokkoon booda leenjisaa waliin gargar ba'uu isaati. Guyyoota darbaniif bara dorgommii darbee qorachaa turre kan jedhan Daayirektarri Ispoortii RB Leipzig Marcel Schaffer dhumarratti leenjisaa jijjiiruudhaaf waliigaluu dubbatan. RB Leipzig bakka Ole Werner lammii Arjentiinaa Martin Dimakles qaxaruu dandaas jedhamaati jira. Bara 2006 gara Bundesligaatti kan guddate RB Leipzig bara darbee qofa hirmaannaa waltajjii Awurooppaa osoo hin argatin kan hafe.